dukkan makasin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen ayyee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكينيا كم جرتو نقالا قلتوما أيه ما شاء الله إما قبابا ما فني أونلايني سيني سلا إيجا ميدان بالشاتي نياتمون سا إنف ميدان بالشاتي إيجا بالشاتي يوكان مرمي غلا يوكان نياتمون سا يوكان اسمو ميدان بالشاتي مرمي غلون سا إنفو إنا لله وإنا إليه راجعون. مفتي بيكينيا شيني قدان akka sheekummaa qofatti tiimiti kan isaan fudhatamanu kitaaba mana kitaaba guddaa tokko akka waan jigeetti fudhatamu biyya keenya keessatti seenaan isaanii osoo isaan jiranu hedduu irraa barreeffame jennee illee fudhannu namoonni tokko tokko yaalanii turanii garuu gahaadhaaree haala sanaan qoratamaaree haala majad namoonni gariin babarreesseetuma faffacaase kanaan tahaaree atauga guyarra ani biya keessa sila jiraanne waan goonus hin beeyna akka tidhaynus sila mijeeffanna laakiin rabbiin nuun hin feene biya keessa hin jirru mashaayikhaa warri isaanirraa ba'eellee sheekotii meeqatti sheekii ta'e marti isaanii irra caalaan kitaabni warra olii wallaggaa Ilubaaboor Jimma Arsiin Baaleen namoonni hedduun دمني إساني شيخ آدم تودا رب رحمته قدوف بكنهن أكم ننجرو شيخ بكري سبالوتي آنسي شيخ أمتك نياوجي لفاتي قداك أبو شيخ أمتك نياوجي نيني تآب قداك أبو كيسا شيخ نكون توكو شيخ نكون درجي كيسا رورون إسان كيسا دبرسن رساسة ميكرانا مهافي ود إسانين غافت لي حاسوف سيسي جرا درجي كيسا نما zulmii meeqa keessa dabarfatee hafe akkasumas sirni duraan dabarfatee waan inni ittiin dabarfatee hundi keessanuu beekuu caalaa isaan immoo warra dhandhame keessaayyee sheekni kun gaafa isuma dhiheenya kanaayyuu bara 2004 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti waan isaan aqiidaa wajjiniin ta'an isaanii sheekotiin gurguddoon Shaama Watarii akkasumas Shee Adam Tuulaa sheekotiin irraa gadee sana jiran jechuudha akkuma jiran huttu Shee Musaa Suwaalaa akkasumas Shee Usmaan Dirree Xiyyaaraa mashaayikumti karaa ba'aa jedhan sun laffaatii gurguddoo uummata keenya irraa kan biraa hin qabu jechuu osoo hin ta'in dhihaa fi bahaan wanni sun rahmatanuu godhee bara 2004 sababa abaasheen dhufetti achirraa ka'anii sheeyni kun imaamatti ta'anii qarshii 230 harkatti qabatanii gimbii keessa leedafki isaanii jira magaalaa gimbii machaaraa magaalota adda addaa naannoo Wallaggaa Jimma Aggaaroo bakka adda addaatti markazni harki sheeyni kana keessa hin jirre waan gabaabaadha. Daawwattoota keenya manni kitaabaa si jalaa jige jechuun dandeenya mana kitaabaa guddaasa mana kitaabaa aamin yaa rabbi mana kitaabaa guddaatu gubatee akka waan gubateeti manni kitaabaa guddaan akka waan gubateeti kana jechuun utuwaa ammallee irraa barreeffamee qaayidaan keenya yeroodhuma du'amee yeroodhuma namni biyya duniyaarraa galee seenaa isaatii fudhannee lafa kaana kun silaa ta'uu baatee utuudhuma jarri lubbuudhaan jiran waan jararra ga'ee fi waan jarri ta'anii biyya keenya keessatti akkuma beekamu sirnoota dabran hunda keessatti yoo akka islaamaatiin najaabaan akka oromommaatiin najaabaan ba'anu silaa beekamaadha yoo akka oromommaatiin najaabaan immoo deeme haasaatu achi nu geessaa malee har'a waa'ee sana dubbachuuf miti deeme yoo akka oromootiin najaabaan akka islaamaatiin najaabuu hin danda'an rorroon keenya lama waan ta'eef baan keenya lama waan ta'eef kun akkatti mamamuus akkatti mormamuus hin qabu waanuma ta'aa dhufe waan ta'eef gateettiin keenya lamman ba'aa baata gateettii ba'aa baatu lamman keessaa lammanii nu Shee Adam Tuulaa dhandhamatanii jiran
lammanii nu wanni isaan irra hin geenye jiru gara kanaan islaamummaa baatu gara kanaan oromummaa baatu lachuu ba'anutti ta'ee jennaan baataa bahanii kun immoo mashaayikuma guutuu dhandhame malee warri boodee kanaa yoo offalan hin beeku malee warra duraanii keessa namni offalee jira jedhee yaadu hin jirus immoo natti fakkaata kanaaf mana kitaabaa nu jalaa gubate kana borgaggeessaa sagantaan jiru استاديومي إمام أحمد إنا لله وإنا إليه راجعون ونون دينو كر ربي تدي بيادا نموت رادي ما دبري عندما أمو علماء جسوني في نما دبري نما تكو جسون أكا تكوتين فرتمني كبجان إساني ملو صلاة إساني ملو دعاء إساني ملو ودمي أكا جفمو تعزيا كيني دبر فتشو تنهاتي نموني نانو سنة ترجمو إيراف دبرتيدان ورد أكوني موسى مجتي فجوجرو dhiiraa dubartiidhaan warri fagoo jiru dhiiraa dubartiidhaan akka ulamaa qofaatti miti kan nuti dhamne akka gaaddisaattis akka gaaddisa biyyoomaa akka gaaddisa caayaa manguddummaa araaraa caayaa waardiyyoota aqiidaa keessaa namoota bakka guddaatti qabnu keessaa gaafa nuti gimbii dhaynu shobokaa bakka teenyee warri shobokaa nyaata dhugaatii nu qopheessanii ta'aabiidhaan kiiloomeetirii dheeraa deemanii dhufan jedhanii achittanii xiqqoosii isaan kana asofsiise waa'ee umurii isaanii gaafa sana 98 ta'uusaa anaa dubbatanii achi booda 98 gaafa isaan gimbii dhaqanu achi booda immoo rabbiin umurii isaanii tursiise hedduu kitaabarraa illee kan hin taa'in maaddaa haraashii isaan jala jirti qotee bulaan gara ilmii qara'aa qotee bulaa ta'utti karaa kallattii isaanii kana waa meeqa ta'e silaawuu eega namni dabree waa'ee isaa haasofna bu'aa isaa haasofna ammoo rabbi akkuma duniyaa irratti osoo isaan laffaa nuu fudhate kanatti ija rahmataatiin isaan alaalu rabbi ija rahmataatiin isaan alaalu rabbiin naaf jecha ta'abde isaaniin haa jedhu laffaatii isaan laffaan kana hunda mindaa isaanii rabbiin jannataan rahmatummaa isaa keessa silaahuu namni wama jiraate irraa du'a namni inni kaanii akkuma beekamu ma adda addaa irraa du'a inni kaan manuma tokkitti irraa du'a inni kaanii akkuma beekamu baabu of columa daaksisaa ture tokkitti sana irraa du'a nama biraatitti darbee daaksisuu mala ogeessi biraa jira laakiin ulamaan kun waa tokko waan isaan qofittiin takhasusatti qaban fudhatanii dubadu kanaaf ulamaa dhabuu jechuun akka gaaddisni caayaan biyyarraa godaanuuti biyyarraa ka'uuti amma wanni nama barbaachisu eenyutu bakka shee adamtuu laabu aree gaafiin jiru ana si'i isinii jara sana jara kana eenyutu hadha bakka sana qabee of qopheessaa jira dhugaadha akkasuma wajjiniin dabareedhaan wal gaggeessaa dhufne ammoo wanni nama yaachisuu qabu caayaan akkanaa eenyuun biyyatti dhiifattee biyya abbaatti dhiisan jarri kun akka mootummaatti mindaan ba'ee fi miti kan jarree ilmi islaamaa qaraasisaa ta'aabaa walirkaa fuudhaa fidanii nuun ga'ane kuni akka mootummaatti heera qabeessa ta'ee jaarmiyaan ijaaramee yuunivarsiitiin taa'ee yuunivarsiitiin gadi dhaabbateeti miti kan jarri kun tiksanii fidanii irraan ga'ani jarri kun uummata walirkaa fuudhee mukattiin biyya jiraasuun ragaa jaraafataatu mukti biyya keenya naannoo keenya caayaan biyya keenya gaaddisni biyya keenya kan ulamaan dabareedhaan walirkaa fuudhaa fidee nuun ga'e kuni ragaa gaarii jaraafataatu ragaa bareedduu jaraafataatu egaa hattaa dur waa meeqa silaa haasa'uu dandeenyu sa'aatii haasamnu keessa hin jirru ammoo isteediyoomii Harar isteediyoomii Imaamu Ahmad achirratti salaatul janaazaan isaanii gaggeeffama warri biyyatti haftanii achirratti argamuudhaan qooda fudhattan hundi keessanuu baarakallahu fiikum rabbiin magaalaa gaarii sina dhaabu rabbiin warra jannata waliin fedhee duniyaa kanarraa galu sina godhu isiniin jecha hamma danda'ametti warri magaalaa sanaas ummata isaan irratti salaatuu dhufu akka gartanii qaamni mootummaas ummata baay'ee dhufa jennee yaanna dhiyaa Harargee irraa yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een ka'anii jiru yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een naannoo balballeetti Galamsoo Machaaraa ulamaan namni baay'een salaatal janaazaa sheeka keenya maaliif jennaan gaaddisa isaaniitu bakka hin geenye hin qabu warri shawaa warri tikeetti muratee fi warri karaarra jiru
warri qaamni mootummaa akka umma hawaasa keenya kana dhaqanii nagaadhaan awwaalatanii abbaa jaraa jalaa du'e beekaa jaraa jalaa du'e hayyuu jalaa du'e akka kan borii kana nu obsitan obsaan ummata keenya nu konsumsiiftan inumaahu akka mootummaatti poolisii taatanii eeguu qofatu hin ta'in poolisiin naannoo Harariirree waan kana irratti xiqqoo wayyaa qaban fakkaatanii akka argaa dhufnetti poolisoonni naannoo Hararii akkuma godhaa turtan sana hawaasa dhufee hanga isaan gaggeeffamanii galanutti isinis qaama rahmata namaa godhee sababa karaa isaaniitiin godhamutti amanaa isiniin jechaa kana biratti immoo guyyaa borii wanni nuti eeggannu iqaasaan waldaan tokko kan maqaa isaaniitiin seenaa barreessuudhaan cinaatti waldaan tokko kan maqaa isaaniitiin gadi hundaa'e tokko hin jiraata jennee yaanna biiznillaahi ta'ala ijoolleen naannoo keenyaa barattoonni warri maanaajmentii warri hoguma adda addaa irratti bobbaatanii jirtanu boru hundeeffama ka'a isaanii qofatu hin ta'in hundeeffama iqaasaa karaa isaaniitiin sadaqaan jaariyaa dheeraan guddaan furdaan bareedaan yabbataan isaa tokko kan namni hundi harka keessaa qabu inni baalee harka keessaa qabu inni harargee harka keessaa qabu kan naannoon hundi harka keessaa qabu tokko iqaasaan maqaa isaaniitiin gadi hundaa jennee yaanna kanuma dhaammachuudhaaf dhufne silaa biyya keessa hin jirru silaa biyya keessa jiraanne yookaanis anja arganne illee waan goonu hedduu qabna ammasittuu maatii isaaniitii jajjabina rabbiin obsa sabrii warra caayaa isin qofaa miti kan dhabe nama gurguddaa akkanaa maatiin qoftiin dhaba biyyatu dhaba akkanatti biyyatu dhaba waan jala taa'ee boqataa jiru sana hundatu dhaba maddaa kana eenyutu bakka sana bu'aa jechuu dargaggeessaadhaatiif dhaamaa isa immoo itti aanee hojjetamutti immoo markazni guddaan tokko hin dhaabata jennee yaaduu cinaatti maqaa isaaniitiin wanni tokko iqaasaan maqaa isaaniitiin wanni bareedaan tokko kan sadaqaa jaariyaa isaaniif ta'u gad dhaabbata jennee abdii isinirraa qabna kanuma dhaammachuudhaaf inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummata isaan jalatti waa baratte hunda isaatu ati immoo barsiisuudhaan dabarsuudhaan akka isaaniif isaabamu isaabni gaariin galmee akkaawuntii isaan irratti akka galu gochuudhaan egaa silaawutti jirtanii ammas jajjabaadhaa isiniin jechaa amma gaggeeffama kanarratti gaggeeffama seena qabeessa gaggeeffama bareedaa kan dhaamsi gaariin irratti ummataa dabru silaa muka yeroon jalqabu midhaan bilchaate galuun isaa hin hafu haamamuun isaa hin hafu dhugaadha isaan kanaan galanii anaafi ati hoo maaliin galla jechuun itti yaaduun qooda keenya ta'a inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maatiin isaanii ubsinu hundi keessanuyyuu egaa maatiin hawaasuma kana qabdanii ammoo maatii isaanii caalaa ammoo maatiin kun nama hedduun ana nama jedhu nama naannoo sanaa hin beeyna laakiin maatiin darasaatuu abbaa warri irratti waa barataa ture hundinuu akka sheekaatu tun ta'in akka gaaddisaatti akka caayaatti akka abbaa dhabeetti dhabaa tokkotti eenyuun bakka buufanne jechuun anumatu wooniin ka'ee qara'ee bakka bu'aa laataa jechuun ijoollee ol biqiltuu keessaa dhaamsi keenya kana ta'a egaa rabbiin rahmata isaanii godhu sheeka keenya caayaa keenya nurraa jige bor hundeeffama inshaallah qabaraa irratti hundeeffama iqaasaa kan sadaqaa jaariyaa isaaniif ta'u tokko gadi dhaabbata jennee yaanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.